ishee kaa'inaati dhukaa'uun rukutaa ture. Saree lubbuudhaan jiraatu raqaa fi balfanyaati seenaa ofii balleessurraa leenca bilisummaa mirgooti ofiitiif falme seenaa ofii bareechee wareegame wayyaa. Goonni sabaa Hacaaluun dhaqa uummata isaatiif sirbee geeraree falmuu malee dhala ilma namaatiif dabaa fi cubbuu kan hin yaadne haceen maaf akka jaallataaf rasaasa lubbuu namaaf naasuu hin qabneen halkan tokkotti inni jalaa dhabame. Sirba isaa keessattis akkas jedhee ture. Tulluu jala malkaayaatu maaltu booresse taliila kanaa lubbuu akka tasaa baatu qaama biyyoo nyaatu seenaan sirraan baatu maaltu lammiif qoodeesaa ganaa hin ganuu dideeraanu hiriyaa gaaddisa ofii maaliif ganuu hin ganuu jedheeraanu lammii gaaddisa ofii maaliif ganuu dabalataanis roon ammaattus gidi jabaatu garaan abbaa faana duutiin du'an oolanuu hiriyaan dhara garaasi baraa mataasi maraa dhokfadhu garaa jechuudhaan gubaa garaasaa keessaa ibsataa ture. Jechi afaan Hacaaluu keessaa saba isaatiif aannan ta'uun kan tajaajilu diina Oromootiif garuu meeshaa waraanaa ta'e rukutaa ture. Hacaaluun jecha sossobbii doorsisa gowwoomsaa diinaatiif kan bootaa hin kennine garuu rasaasa badduu tokkoon inni jalaa badee dhabame. Yeroo interview OMN irratti Hacaaluu badde jedhanii eessa badde jedhame gaazixeessaa OMN Guyyoo Waariyootiin yoo gaafatamu ani hin banne jira amaan koo haa dhabamu jechuudhaan deebisee torban akkas jedhetti garuu deebiin dhabamuu isaa dhabamee deebi'ee. Hacaaluun waqtii lubbuun jirutti sirboota isaa baay'ee keessattis quuqama sabasaa akkas jechuun ibsataa ture. Inuman tiksee malee kuulatoo ashuffeen baddaa loon hin gabbisu inuman rafe malee yaalammii tokkummaa dhabuun naman raffisu allayyaan allayyuma maaltu allayyaadhaan urufa jedhee alagaanis alaguma maaltu alagaadhaan fira jedhee kombortaa ormi namaan baatu yoo abbaan ofii baadhate malee roorroo ormarraa dhuftee roorroo diinarraa dhufte maaltu namaa dhowwa abbaatu dhowwata malee maaloo biyya ormaa dhaquun nama dhibu galuun nama dhibaa biyya ofii yaa gaaddisa garbu aduun naman arguu jaranaa. Caamsaa dhuftammoo birraa yaa sawwileen koo saayyana horiin caamsaa sinnufnu birraa innufnu kaloo nutti bitanii furdannaan albeedhaan nu fixanii maaloo jabbiloota koo yaa jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jira maaloo maasaan gama lafan baatu talbaa facaafata taatiin tokko du'ee tokkon taa'u wal gaggalaafata taatiin ilmoolee yaa garbaciisa waan ofii maaltu gadhiisaa kana gadi xaafii calleessa ilma namaa qeerroo jabeessa oduu soba maaliif odeessa saba qulqulluumaa tureessa ilmoolee yaa garbaciisaa waan ofii maaltu gadhiisa jedheen quuqama isaa ibsataa wareegame. Yeroo Hacaaluun duwwal kan gaafa sanaa namoonni Hacaaluu jaallatanus kan Hacaaluu hin jaallannes gadi yaa'uun inni Hacaaluu jaallatu ija isaa rukuni arfanii imimmaan dhangalaasee yoo bu'u kan Hacaaluu hin jaallanne garuu fafakkeessee boo'uudhaan akka Hacaaluu wajjin awwaalee galee. Hacaaluun du'ee akka dhabuu dhiisaatiin reeffi yookaan du'aan ilma nama kabaja kan qabu kan Hacaaluu garuu otoo kabaja hin argatin aga dhaqee awwaalamu reeffa isaatiin siyaasa uumuun dabalataanis lubbuu ijoollee meeqas dhabamsiisaniiru. Fagoota gameessa qaalii sabaa Hacaaluu hundeessaas kabaja dhabsiisanii halkan gaafa Hacaaluun jiruu biyya lafaa goola bu'u uummanni waan qabu waan gadhiisu wallaaleen halkan waan ta'eefis abjuus fafakkaatee ture. Haa ta'u malee garuu namoonni yoodhaanis duutii Hacaaluu du'a ta'ee mul'ate aduu malee siidaa fi ashaaraa inni haqa falmu irratti nuuf dabarsee deeme dhaloota dhufaa darbaatii akka fayyadum abdii guddaan qabaam. Goonni gameessi Hacaaluu hundeessaa boonsaa duruma yeroo dubbatu andu'ee lafan siilessuu hundees kan na duuba jiran baay'eedha jechuudhaanis dubbataa ture. Akka Taaddalee Gammachuu sirba isaa keessatti osoo kan du'e galee Taaddee Birruuf agarii gala akkuma inni jedhee geerareen anis silaa sirbee geerareen ituu kan du'e galee Hacaaluu hundeessaaf Taaddee Birruuf agarii gala jedheen sirbee geerara ture. Garuu maal fayyadaam kurrifadhee iyyee boo'ee watwaadhee yoon geerarellee Hacaaluu hundeessaa boonsaa deebisuu hin danda'u. Oduu koo xumuruudhaan duratti ergaan Itoophiyaadhaaf qabu yoo jiraate addunyaa guutuun akkuma du'a Hacaaluu dhageessee gadditee jirtu. Hacaaluun du'e haqni Hacaaluu dhabamuu isaatiifis gadda keessa waan jirtuuf
Gaddee qofa osoo hin taane Itoophiyaan humna lubbuu namaa baase tokko akkam barbaadde dhabde jechuun taajjabbii guddaa keessa jirti. Anis gama kootiin Itoophiyaa kan jibbuu fi akkan sodaadhu kan na taasisaaru. Goonni gameessi uummata isaa addunyaa guutuuf agartuuf qaalii fi Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa erga ajjeefamee kan ajjeese dhabame. Ani immoo namni naannoo jiraadhuu fi ollaan jiraadhutti beekamtiin qabne osoo ka'ee du'e silaa bakkeetti allaattii sareen nyaachisa jedhuuf of sodaataan jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota daawwattoota keenya oduun har'aaf qabadhee dhiyaadhe kanumaan xumuree qophiilee maammee hafanii waliin turtii gaarii. Wow, mira keessa namoota galcheera. Galatoomii ulfaadhu jabaa akka kan keetii yeroo hundaa seenaa gootaa faarsuu seenaa goota isaa hin daganne rabbiin Oromoo keessaan haa biqilchu. Hacaaluun onnee Oromoo hundaa keessa jira. Nama takkaaf lama bicha osoo hin taane warrummaan soddaallee nama muraasa malee kan Hacaaluu jibbu hin jiru. Hacaaluun onnee keenya hunda keessa jira. Du'a isaa caala dhugaa dhabuu isaa onnee nama hundaa cabsee jira. Ulfaadhu siin jedha obboleessa kiyya. Orang komenti jadi hotel account ini adalah dalam fatu wasin jen mengkabnu ani dia kuduga mira kasim tutuku ketina tetolera galat wallahi wani na chalu kana baay'ee jaalladhu bara fi bakka namoonni gasti baay'ee guutanii jiran namoonni baay'een hordofan yeroo hunda gaa'ee kadhadhee akka nool seenetanii namaaf fira yeroo hundaanis waan jaalladhu. Ya baad mamshir abdiin kutatin siin jedha. Thank you Abdul Salam kenna ulfaadhu. Guys gara sagantaa kennaa haa deemnu iluun dadhabee as keessatti rafee gara sagantaa kennaa haa deemnu kun jedha sagantaa kennaa Ibrahim namni haarawaa dhufe amma Ibrahim natti fakkaata. Ibrahim gara sagantaa kennaa warroonni ammoo reef jooyin godhaa jirtan gargaarsa Mahammad Diksisoo irra jirra. Mahammad Diksisoo namni hin beekne hin jirtanii hundi kennaa iyyuu kabeennu. Ada game taphateetiin xumure geemiin sun gayaa hin taatu kan jiraatu biyya baqaati. Obboleeyyan keenya warroonni leenca bituu hin dandeenye makiinaa bituu hin dandeenye karaa akkaawuntiitiin warroonni gargaaruu barbaadan akkaawuntiin biyya isaatis jira biyyanni jiruutitti jechuudha keenya ka Itoophiyaatis jira ka obboleessa isaa kan Kaashaap Ibzeeliinis jira warroonni karaa saniin gargaaruu barbaadan lakkoofsa barreeffatanii ol galtanii akkaawuntii fudhattanii waan qabdan yeroo gabaabaa keessatti irra galchitanii risiitii warri nu erguu dandeessan lakkoofsa barreeffadhaa ol seenaa. Gaafii xiqqoon hangalli asirratti namoonni amma gargaarsa kana godhaaranii nama bakka buusanii irratti gargaaraantu jira moo akkaawuntii mamaammee irratti galchanii akkaawuntii mamaammee biyyaa ka obboleessaati akkaawuntiin keenyaa ka isaati Kaashaap Ibzeeliin ka iluu fi moollaahitiiti waan isin irra galchitan ammoo ragaa fi risiitii waliin isaaf erguu danda'anii jechuudha. Ragaa fi risiitii illee wanni barbaachisu hin jiru ngoona jedhan waan akkasii kan godhuma. Yaa akkas. Yaa kanaaf haa ta'u karaa akkaawuntii isaa ka Keeniyaa irraatiin illee godhuu dandeenya. An ammoo yoo keessaan isaa wal argee isa wajjin haasa'e waan jiru eenyu aanoleen kun asirta. No, aanoleen si biran jiru bullo bar dubbii gabaabsineerra Mahammadiin fooloo godhi Mahammad deebisii faganuma kalas dhumateera Mahammad deebisii wajjin haasa'u. Bil godhaaye. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waan gaariirra jirtanii waan nama gammachiisu Mahammad Diksisoo jechuun addunyaa miti nama lubbuu fi aarsaa uummata Oromootiif kaffale. Goota seenan yeroo kamuu akka carraa ta'ee akka haqa Oromoo ta'ee jiraate malee akka hin jiraannetti yeroo nabseen namaa jabaatu san keessatti nabsee ofii nuuf kenne nuti immoo warri giiftii hin qabne anillee mataa kooti akkaawuntii maxxansa birrii Itoophiyaa 15,000 isinii galchaa jechuu barbaadetti. Kunis godheeraa risiitiin irratti ergitaa akkaawuntii isii maxxansa sun asirraa iskiriinshoot godhan. Akkana kun yaaduma hin qabne rabbi sitti haa kennu. Warri gargaaraa jettanii geessi keessa seenaa achi keessa isin harkisuu danda'a galatooma. Yes.
Gastii keessatti Jalaa namoota waa ergatan namoota waan isaan barreessan laalaa namoota giiftii bituu hin dandeenye seensisa. Ayyee Ibrahim atillee galatoomi nu jiraadhu. Gastii keessa ergadhaa ila Allah ka jettu kun gastii keessa ergadhu gastii keessa malee si harkisuu hin dandeettu. Siraan ni danda'a. Si harkisee. Okay akkan. Aman itti fufi aman.